كانت نلالي أنتنا دعوة متدرجوا سيدو دعوة ولا يعني تجدي هرجعوا بربانة بكجروتي توأنا جل أجنبي جنة كم أنت وسالتني تروح تجوسي يا تريجر ما شاء الله ما دوبت ديما يرتبو في كيجن egaa daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu yeroo keessummaa keenyaati. Yeroo keessummaa keenya guyyaa har'aatiin nama dhabne wahii nama yeroo dheeraaf dhabne wahii bakka inni jiru barbaannee irra geennee asitti affeerannee jirra. Bakka isa argine ammoo booda kan isinii himu ta'a. Namni kun asiin dura waggoota hedduu jechuun ni dandeenya. Sooshaal miidiyaa irrattis ta'ee tiiviilee garaagaraa irratti nama bal'inaan beekamudha. Keessummaan keenya kan guyyaa har'aa kun nutis akkuma daawwattoota keenya jala dhabame nu jalas dhabame ture. Har'a garuu barbaannee bakka jirutti to'annaa jala oolchinee jennee akkam. To'annaa jala oolchineetiin fineetiin istuudiyoo keenyatti argama. Keessummaa keenya kan guyyaa har'aa Ustaaz Ramadaan Kaamil istuudiyoo keenyatti argameetiin sagantaa simboo keenya kan guyyaa har'aatti keessummaa ta'uudhaan turtii nu wajjin taasisuudhaaf baga nu dhuftee baga nagaan si arganne siin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Meenaa fi akkuma gara jalqaba jennee nama tokko gaafa badee dhufu eessa baddee jedhanii gaafatan. Eessa baddee gaafii keenya qofaa miti gaafii daawwattoota keenyaati illee nu ammoo gaafii keenya osoma gaafii san gaafachuu feenu gaafii daawwattoota keenyaa dursinu. Saniifuu Ustaaz Ramadaaniin jalqaba eessa baddeedhaan isa eegala. هيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله قرأت تبدي يعني اللي يدوك كسيت بيك. أتبدو كيتو بيتو. أنا بدوك يام وان بيك. بديت تفكرني. يا وان بديت تفكرني بدوك يام بيك most probably قروب ديجرا. السبب يعني تبدي اللي تكفى برمسر توري لما فا بيجي سلين توري. صدفة مو رزقي وصارين. رزقي هانا بدني. رزقي وأولدتي يجون صاحبتك كما duraan daawaa wahii dalaguuf sagantaa wahii dalaguuf yeroo san Afrikaa TV qofatu ture. Wannaan miidiyaan stream godhu waa'ee Islaamaa kana. Yaa so Afrikaa TV ammoo Suudaan jira. Asirraa waraabaniitiin wannaa Suudaan deemutti ergan. So dalaganii irraa bahanii halkan tokko bulanii halkan lammeessootitti erguudhaaf halkan sayyoo osoo hin ergin bulan qarshii 10,000 charge isaan godha the next day erguudhaaf jecha. So qarshii 10,000 hambisuudhaaf jecha halkaniin oofaa bullee kasilaa dhumnu jedhee laal bakka itti waraabbii gaggeessaa turan san irraa naannoo Finfinneetiin alaatti waraabanii achirraa waraabnee finnee yaa Allah yaa Hafiiziin ka bar buna dhugaa kookaa irratti dhugaa oofaa wayita kun dadhabe kun oofaa akkatti finnee achi hin geenne jedhe den dhaabadhee yaadi jedhe. So daawaa kana hin dalaynaa engagementii nama biraa qabnu kana guddisaa deemnaa public figurummaa kenna kana heddummeessaa hawaasa kenna kana ijaaraa deemnaa yoo jennu ka ta'u taate wanni daawaa kanaaf contribute godhu waan hedduu san keessa amma zamana ammaa kana ammoo financial stability waan barbaachisaa tokko. So you need to be financially stable. Yoo akkasin ta'in akkana tattaasee harka. Saniifuu bakka san cufuu fi yaa so amma laala bakka san cufuuf amma inni waan naan jedhi gaafas dhaabatee yaade Ramadaan so amma qarshii 10,000 hambisuuf jecha qarshii 10,000 hadhaa kana miti qarshii 10,000 gaafas baay'eedha. Qarshii 10,000 hambisuuf jecha so halaakamnee dhabne naan jedhe. The next day also financially stable taanee waan wahii guuttannee yookiin ammoo akka daawaa biyya ambaa akka miidiyaa biyya ambaa wanni si gargaaru wahii gamanaa jiraatee ati fookasiin kee miidiyaa fi nama gorsuudhaa fi daawaa gochuudhaa fi nama ijaaruu irratti qofa osoo ta'e it's okay. But of marketing support of goat of marketing of gargaartu of marketing of wannaa jetta. So saniif jecha waan kana jalqaba waa dalagannee harka waa qabannee achi booda daawaa goonaa achi booda dalagaa kana dalaynaa naan jedhee sunillee sammuu keessa na seenee jira. Miila lamaan dhaabbachuu qabaadha. Namni boolla guddaa utaalu wahii jalqaba duuba deema. Duuba deemee achirraa fiigaa dhufa. Duuba deemtanii utaaltanii taruuf jechuu isin. Tarree jirra. Maashaallah. Gammaa duuba deemaa jirtan moo fiigicha eegaltan? Naafi haadha guyyaa har'aa asitti argamuun isaatu ibsu miila lamaan dhaabatee jira. Haasaa isaa irra kaa'u bari tokko jechuudha. Duuba deemeera dhugaadha. Duubatti deemee jira. Gara fuuldura sirriitti utaaludha jechuudha. Amma immoo utaaleetti nu bira ga'eera.
Kana jechuun gara duubaa deemaa jiru amma booda Ustaaz Ramadaan deebi'ee jira. Fuuldura qofa irratti argina jechuudha amma booda. Daawwattoota keenya Ustaaz Ramadaan Sheek Kaamil namni hedduun keessan hin beeytanii tarii ammoo yeroo isin beeytan Ustaaz Ramadaanii qaamaanis hagana furdaa miti. Ustaaz Ramadaan wanta yeroo ijoo miidiyaa ta'e wahiitis nis beeytu. Inshallah yaada sanniin kaasaa kan waliin turu ta'a. Ustaaz Ramadaan mee jalqaba daawaa irraa eegalla. Ustaaz Ramadaan yeroo ijoollummaa isaatiin kan daawaa eegalee sooshaal miidiyaa irratti beekamu. Daawaan isaa sunuu eegalee fudhatama jabaa qaba. Yeroo shabaabni akkasitti yeroo shabaabni daawaa irratti hin hirmaanne keessatti Ustaaz Ramadaan kan daawaa gochuu eegalee. Mee yeroo sana akkamitti yaadatta? Duuba deebinee. Baadiyyaa fi jalqaba naannoon ani itti dhaladhe Baalee irra hedduun namni baay'een hin beeka. So ana caala feemasiin abbaa kiyya Sheek Kaamil Alii jechuudha. So naannoo ani itti guddadhe irratti keejuwaalii ganama yoo mana barumsaa baratte isaa booda madrasaadha. Robillee mas'uulii beeytaati qajeelatti salafiyaa madrasaa. Yaa so naannoon inni irratti guddannee naannoon inni irratti ijaaramne naannawa diiniidhaa fi duniyaallee akkatti jechuun akaadaamikii amma zamana ammaa kana arreenji godhamee dhufee fi العلوم الشرعي جمنا في جمنتي جنا في بتاع مرجتي قبلني تديم كيسة جنا ما يومنا برمساد يومني سابود المدرسة ده سابود يوم مدرسات إيش يفتين جيرة مو جنمني سكولة تاجتشا so akkasitti barachuu turre akkasumatti barachuu san keessatti ijoollee garaagaraatiin walitti dhufna akka tasaa immoo bakkeen ani itti dhaladhee guddadhe kun bakka garaagaraa irraa namni dhufee achi barata goobba jecha schoolaan maybe gaarii ta'uu ni mala or I don't know namni waan itti argin beeku ani waanuma garaagaraatiif dhufa namoota bakka garaagaraa irraa dhufaniin achitti walaa argina san maleellee ammoo ati qajeelatti beekna fakkaate yaa naannoo sanitti xiqqishuu isii wannaan illee jira depression illee jira waan namni nama qaqqabu maaliif illee jira so saniif jecha namni wal gorsuun wal bira dhaabachuun sagantaalee garaagaraa godhanii daawaa gochuun akkasitti argamu ture so yeroo xiqqaa ta'e kutaa shammoo kutaa akkas yaa kutaa shan fakkaate kutaa shan ta'e kutaa jaha ta'e akkas Muslim Brothers Da'wah Center wanna jam'aa jettu takka uumanne torbaanitti guyyaa 3 or 4 qabna maybe namni waan kana hordofutti jiru ijoolleen yeroo isa wajji turrellee idduun isaanii yaadatanii Hamzaa fa'a Mustafaa fa'a Mubaarak ijoollee Mahmud Hussein Abdul Hafiz ijoollee hedduu yeroo san tuturan Ramadaan ijoollee hedduu amma nama marayyuu yaadachuu hin danda'u garuu akkasitti iddoo garaagaraa jira yaa namni martinuu iddoo garaagaraa jira akkasi jama'aa goonee sarkilii goonee achumatti yeroo san xiqqaagaa akkasumatti yeroo san daawaa walitti gochuu turre daawaan yeroo san irraa jalqabe torbaanitti guyyaa tokko ammoo nama maraa hirmaachifna akka masjidaatitti guutuu hayaanni kiyya ka daawaa yeroo san irraa jalqabe bakka san irraa jalqabe sagantaa gaafii fi deebii maalii waan akkasii qopheessinee jama'aa goonee ammallee baruulee garaagaraa qopheessinee pamfleetii garaagaraa qopheessinee jumaa gurguramee eegasii galii isaa jama'aa saniif goonee akkasitti socho'uu turre mootiiviin jama'aa walumas jama'aa keessatti guddadhe jechuun danda'a daawwa makana keessatti guddadhe jechuun danda'a yeroon an hayni ani itti of beeke osoma nama dura dhaabadhu osoma daawaa godhu osoma yookaan quraana qara'u osoo qaraasisu waanuma akkasii san keessa amma laayifii san keessa iyyuu detach ta'uu danda'u totally like this part of my life akkasitti haala san keessatti daawaan yeroon an jalqabe yeroo xiqqeennaa so kutaa 5 yookaan kutaa 6 naannoo san irraa wannaa jedhe akka tasaa ammoo waan nama ajaa'ibu bakki ani itti dhaladhallee oddoo masjidaati bakki ani itti guddadhallee oddoo masjidaati. Kanaafuu carraa biraan qabdu. Yaa mana madrasaa mana barumsaa mana madrasaa triangle like that. Kana haala carraa biraan qabdu. Ramadaanii oddoo masjidaa keessa dhalatee oddoo masjidaa keessa guddatee ustaaza ta'e daa'ii ta'e koree masjidaan taane. Maashaallah waan hedduu gaariidha. Ramadaan akkuma nuun jedhe yeroo ijoollummaa kan keetiitti kaasittiin hojii sochii daawaa kana kan eegalte jamaa tokkollee hundeessittiin akka irratti hirmaataa turtanidha kan nu kaaste garuu immoo achi booda ati yeroo san hin baratanii ture yookaan immoo carraan miidiyaa islaamaa argatanii gubbatti ba'ullee hin turre akka yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan feesbuukiin tiiktaakiin kun hin jiran ture tiiviin qabnus tiivii tokko Afrikaa tiivii qofa ture carraa kamiin akkamitti gara miidiyaa kanas dhufuu dandeettini. Akkuma isiniin jedhe isa wannaan kiyya jiruun hayaanni kiyya joorniin kiyya ka da'awaa bakka san irraallee haa jalqabu malee san almost elementary baranna daa'ima
achi booda osuma high schoolitti illee jamaa qabna jamaan guddataa dhufe preparatoriitti illee jamaa bareeda qabna Jamaaluddin faa Abdurrazaaq faa yaadatanii jarrileen dur turan jarri senior kiyya jamaa jarri develop godhan tokkotu jira san keessa illee seenee hedduu taxawura goone kanuma keessatti osoo bilcheessaatiin deemnu University Arbaa Minci nagahee University Arbaa Minci nagahee wayitii University Arbaa Minci nagahu Abdurrazaaqii fi Jamaaluddin achi jiran ijoolleen baalitti ani beeku jecha Si dura warri jiran baachi. Sool baachina duraati jarri. Directly jarri fuudhaniitumaan jamaa keessatti nanaqan. Arbaa Mincittis. Jamaa Arbaa Mincitti nanaqan. Jamaa Arbaa Mincitti nanaqanii iyyaadadha yeroo jalqabaa achitti khutbaa godhe warri siiniyerii warri baachina duraa bayanii deemanii piriinjinariingii barannaa. So warri freshiin qofti achitti hafne. Freshiin qofti achitti hafnaaniin eenyutu khutbaa godhaa jedhan. Jennaaniin eegasi indee Ramadaan jiraami osoo Ramadaan jiru maal gootanii rakkatan ምናምን jedhanii Jumaan gayuutti jira khutbaa godhinaa jedhan. Eegasi fuunee achuma wanna jedhee barreessee khutbaa godhe ittiin achi booda bombaardi ta'e bakka. Osoo amma achi bakka wanna imaama dhaabbataa jama'aatii fi khatiiba taatee achumatti wanna structure jamaa keessatti. Asillee mirkaneeffattee jirta amma dandeetti. Yaa achi jechuun wanni tokko tokko. Mimbara gubbaa baatee jirta. Yaa. Mirkaneeffattee jirta bakka amma dandeetti. Mimbara gubbaa baatee jirta ammallee wanni tokko tokko waan si keessa jirutu jira. Uumamaan warra bisi keessa kaa'e. Carraa argametti wanni suni dhohee ba'a. Carraa argametti garuu jalqaba jalaa asaasni jiraachuu qaba. Akkuma reeffama isin jedhe akka asaasaatitti wanni taa'e. Waan jamaa yeroo xiqqishoo irraa yeroo sanirraa jalqabnitu daawaa gochuu nama waa himuu yookiin nama waa hubachiisuu danda'u. Dubbachuu kanas. Yaa namatti illee waa dubbatanii waa wahii nama hubachiisuu danda'uudhaaf illee wannaa wahii kenne wannaa wahii qabaachuu qaba. Beezii qabaachuu qaba. So beezii qabaannu kanarratti wayirsan suni dhohee bahee achumaan namni experiencein ammoo nama bilcheessaa nama tolchaa bakka qajeelatti smart nama godhaa deema. San keessatti dalagamaa yaada bakka garagaraa beekumsa bakka garagaraa islaamummaa kanallee beekte islaamummaan hedduun aadaadhaan kan walitti laaqame. Islaamummaa aadaadhaan walitti laaqame kan bakka garagaraa kan afaan garagaraa kan achitti beekuu jalqabee achi booda Shaashamannee sagantaan wahii ture. Sagantaa jiru san irratti na affeeranii dhufe achitti Ali Amin ammallee Fu'aadiin Mahfuuz jedhanii saahiba kiyya dhikkee akka malee jaaladhaani. Saganticha ni yaadadha. Yaa sagantaa ni yaadatta? Yaa. So sagantaa san irratti achitti daawaa godhinaan jedhanii sagantaa wayinaa kennanii daawaa godhe. Deen ijoolleen achi turan indee eessa jira eessaa dhufe mucaan kun eenyunni jedhanii na soqarachi booda. So Aliin yeroo jalqabaatiif bilbila narraa fudhatee haga hadhaa eessa jirtaa akkamitti isin argini nuyi eessa potentiaalii kana mara akka qabdu akkamitti wannaa taatee minaamin naan jedhee inni na fuudhee kootu naan jedhee sagantaadhaan na fuudhee jalqaba yeroo san Itiyoo Daawaa stream jedhamu tokkotu jira. YouTube illee qabanii Facebook illee qabanii wannaa wahiiti. So Itiyoo Daawaan suni sagantaan Itiyoo Daawaa mimbar TV intaan yeroo san mimbar multimedia production ture. Mimbar multimedia production Khalifaa irratti achitti waraabama. Achi na fuudhee dhufee Muhammad Faraj ofiisa wahii jirti na seensisee akkanatti taa'ee akkanatti na laale. Antana daawaa የምታደርገው ሲሉ daawaa godha naan jedhe. Min qartaa naan jedhe. Min taaqaalla. Maal qaraate maal beektu naan jedhe. Yeroo tokko jiruu keenya keessatti eenyu akka nu dalagu. Ilmi namaa kun akkuma manni wayii ijaaramu gartanii bilookeetti akkatti xuubii takka takkaan kaayaa deemanii miti. Namni marti yeroo takkatti namni tokkochi bilookii kana guutuu dalagee yeroo takkatti hin fixu. Namni wahii dhufee xuubii takka irra ka'a. Kabiraallee dhufee achitti irra ka'a. Kabiraallee dhufee armaata wayii guuta. Namoota hayaata kiyya keessatti na dalagan keessa namtu nama dalagaa bara. Namoota hayaata kiyya keessatti na dalagan keessa awwal muqaabalaa lii ma'a Muhammad Faraj hayaata kiyya irratti xuubii wahii kaayee jira Muhammad Faraj. First time. So achi dura wannaa wahii khilaafni wahii uumamee Finfinneetti na waamanii Dr. Jeelaan biratti na waamanii Dr. Jeelaan dhufanii Ramadaan si yaana kennuti ati ka sheekkaamillee kennamoo oh maasha Allah amma si too achitti daawaa godha achitti ijoollee qaraasisaa ana qaraasiisa maal qaraate ati naan jedhan maal beekta Muhammadillee amma deebi'ee akkas naan jedhee miti. You need to know something. Waan wahii beekuu qabda.
waa kennuuf waa qabaachuu qabdu. Qullaa keessaa homaan kennamu. So qajeelatti ofirratti dalaguun barbaachisaadha jecha. Wantoonni ani asiin dura ofirratti dalagaa ture. Daa'imummaadhaan quraana haffazdee maalii kitaabolee garaagaraa qaraatee dubbiftee waan garaagaraa barattee aksesii jiru hundatti fayyadamtee waan beekuu qabdu hundaa bebbeeytee yeroodhaan waan wahii ofirraa geggeessuun barbaachisaadha. Maal beeyteen naan jennaaniin waan beeku ittiin. Okay. Let us take mee halaallu mee waan ati beektu halaallu naan jedhee stuudiyoo seennee achiin cufamaadha stuudiyoon. So stuudiyoo keessatti achi yeroo jalqabaatiif sagantaan ani yeroo jalqabaatiif kaameeraa dura taa'ee ani waraabame. Member multimedia production ture yeroo san Khaliifaa irra turanii hooqii kurnafaa. So achirratti yeroo jalqabaatiif action reek kaameeraa fuulduraan odeessiin jiru. Kaameeraa dura dhaabadhee yeroo jalqabaatiif kaameeratti haasa'uu jalqabe. Sagantaan sun afaan Amaaraatiin. Yaa. Afaan Amaariffaatiin. Sagantaa afaan Amaaraa. Waggaa meeqa irraa ta'e? Almost 10 year waggaa 10. Waggaa 10. Yaa. Waggaa 10 yeroo san. Waggaa 10 namni waggaa amma wannaa kiyya ka duraaniitii fi ka ammaa wayita wal bira qabanii ilaalan is totally different person. Anu ni yaadadha sagantaa manni jedhe kan shashamanii sanii ture an saganticharra even shamijaatti gaafsan uffatte dhufte halluu isaa sun ni yaadadha. Garuu suuraa isaaf jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko suuraa isaa ni argaa. Ramadaaniin yeroo saniitiif Ramadaaniin amma completely garagara. Wal fakkaachuu miti. Isa caala shamizii yaadadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nama wiitiin Istanbul bakka wayitii si eeganaan jedhanii okay achi na eegimnaam jedhanii namoonni waliin guddanne bara. Injiraa dhalee miftaa jedhanii namoonni waliin guddanne achi si eeganaan jedhee hayyeeshi jedhanii achitti na eegaa bira gahee miftaa heetu gaarri haallahu naam jedhee ilaalaan so akkatti eessa bira jirta jedhee wayita ilaalan. Si arguutti hin jiru bareessa jirti jedha. Asii gaa as bira jira bara kootu si argii jennaan. Siinaa jedhee wallahi sagaleen si beekinaan jedhee. Wallahi dhugaadhaan namni tokko baay'ee jechuudha. Gaafa jijjiiramu qaama qofaatu furdata. Kan Ramadaan fuulli jijjiiramee jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Fuullis hedduu qal'aa ture, qaamnis hedduu qal'aa ture. Amma garuu wanti hundinuu jijjiiramee jira Ramadaan. Sagantaan Ramadaan yeroo jalqabaatiif miidiyaa irratti ittiin bahee kam jennee gaafii dhiyeessinee fi turre yeroo jalqabaatiif member multimedia production irratti yeroo jalqabaatiif kan stuudiyoo seenee jechuudha. Waggaa 10 har'aati amma memberis guddatee Ramadaanis guddatee waggaa 10ffaa keessa jira jechuudha amma waggaanis dabalee sooshaal miidiyaa irratti ammoo Ramadaan kan namni hedduun ittiin beeku taatee takka jira. Taatee san Ramadaanumarraa dhageenya taatee abbaan isaa Sheek Kaamil jechuudha. Isa galmeessisuuf mana barumsaa dhaqanii ofiifis galmaayan san hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa ture namni hedduu dinqisiifataa ture. Yeroo hundaa yoo haasa'amu ammoo akka haarawaatti nama dinqisiisa wanni sun. Ustaaz Ramadaan ammoo waan san irra deebi'ee osoo daawwattoota keenya nu yaadachiise hin beekan hedduun isaanii. Almost sun akkuma jirutti tahee sunuu miidiyaa irratti kan dhufe sababuma Muhammad Faraj. Jalqaba achitti waa wayiitu na mudate stuudiyootti. Balbala ciccufanii sound proofidha stuudiyoon qilleensi seenuu maalii ukkamamaadha bakka qoonqii alaa watakka illee yoo alatti illee du'e yoo wanni fedhe illee dho'een dhagahamu keessatti. Nama boolla keessa biyya. Takka laadima. So achi kaameeraa teessanii wayita haasa'uu jalqabu. Bakka addee fi asiin akkatti gadi na jiga. Kaameeraa qixxeedhaan kaatti jedhan. Wayita laalan akka jiruun hin ifa fuulli. So akkuma godhanii xaragaallee kutaallee ol fuudhaa gad deebisaa episoodii 3 waraabame eegasi guyyaa lama booda na bilbilan. Ramadaan dhaabete wanni sun bar hin taane naan jedhe wanni kun ka waraabamni sun bar hin bade akkam ta'ee bade fuulli kee hin ifaa. Reflectoraa naan jedhan fuulli kee. Deefarraa. Yaa hedduu deefaa so shootii biraa fudhachuu qabnaa amma ammoo outdoorii goonaa stuudiyoo keessa sun ta'in alatti goonaa jedhanii Akram haddalleen jira. Mana abbaa Akram dhaqnee Muhammad Farajii fi Ayyub kaameeraa qabatanii deemanii saawundi siistamiin Akram ture. Sababa deefaa achi baanee wannaa yaa Ayyub wannaa jedha wayita roost na godhu dhadhaa baalitti nyaattitu si keessaa wantu jira jedhe. So achitti osoma mana wannaatitti teennee viidiyoo san asharaa naannoo san dalaguutti jirru taabas mata asharaa kee kaayii san dalaguutti jirru qixxeedhaan nyaataaf gatteenne
eegasi amma Muhammad Farjillee ka jalqaba maal beekta akkamitti daawaa goota minaamin naan jedhe suni like he already know I'm the man bakka saniif akka ani bakka fit godhu qajeelatti beekee jira so wanna biraa na waliin dalaguuf sanii ol so amma background kiyya na gaafachuu jalqabe eenyu ati eessatti dhalatte eessatti guddatte abbaan kee haati kee obboleeyyan kee information fudhachuu jalqabe then haasama kana keessa yaa abbaan kiyyallee imaamaa jedhe inni illee waliin barataa yuunivarsiitii barataa jedhe akkamitti barata ndee abbaan kiyya na galmeessisuu deemee mana barumsaa so inni illee achumaan na waliin galmaahee iskoola osoma imaamaa osoma madrasatti illee ijoollee qaraasisuu osoma sheeka biyyaallee jaarsa biyyaallee osoma ta'u achumaan na waliin iskoola seenee akkama abbaan kee mo'ee so natti himee jedhee then waraqaa qabatee dhufee barreessuu jalqabe bakka sagantaa kana qajeelatti bal'ifnee bareechinee dalaguu qabna namni biraa isin dura isin waraabeen waraab bakka kun doom ulfinnaa yuunuuf sagantaa keessan kana yookiin seenaa keessan kana hawaasaaf duratti baasuun nuuf wannaa guddaadha kabajaa guddaadha so sagantaa bareeda goonee wannaa jennaanii naan jedhe ramadaana abbaan kiyya baalee gobbaa socho'uun barbaadu so isa achi as fiduun is another challenge akkuma godhe amansiisee abbaa kiyya finfinnee dhufnee then achitti sagantaa san waraabamnee dalaynee haga hadhaa dheengaddallee wayita mirkuz irratti wal arginu Muhammad Faraj jiruu kiyya keessatti sagantaalee ani dalaguu kiyyaan itti gammadu keessaa fi wannaa guddaan na keessatti uuman keessa sagantaa keetiif ka abbaa keetiitii naan jedhe yeroo mara akkas naan jedhe so akkamii anaa fi abbaan kiyya waliin baranne hiriyyaadhallee abbaadhallee ustaazallee iskoola gara waliin dhiyaatan jechuudha yaa iskoolallee ana galmeessuuf deeme achumaan galmaahee iskooluma tokko keessatti waliin barannee mana barumsa Tullu Diimtuu achitti waliin barannee eegasi 8 irraallee high school illee wanna Gobbaa high school itti barannee walumaan barannee then maatrikiin illee nu dhufee eegasi namni tokko gara socially tokko gara naturally haa deemu jedhamee like our staff in the mathematics and physics the so called staff yeah so an garana seenee inni socially seenee achi baatu jedhanii baatu preparatory school achitti barannee achi booda ani Arbaa Minch University na gahee abbaan kiyya ammoo Madda Walaabuu University gahee yaa eegasi almost akkasumatti gaa wal dorgomaa waliin barataa innillee he is not easy person tokkoffaa bayaa isa kana tokkoffaa bayaa akkasi wal dorgomaa yaa wal dorgomaa waliin iskoola deemaa waliin deebi'aa waliin qo'ataa akkasitti dabarsina ammoo Sheek Kaamil bakka bu'aa uummataati ama paarlaamaa keessatti baratanii yuunivarsiitii eebbifamanii paarlaamaa bakka bu'aa uummataati jechuudha. Yeroon ammoo akkana fakkaatutti yeroon Ramadaan tokkoffaa bahee Sheek Kaamil lammaffaa baan jira. yaa Jira garuu abbaa waan ta'aniif abbaan ammoo ilmi akka caalu fedha waan ta'eef sanumaaf sidhii san na fakkaata malee. Caalteetii miti. no I get you By the way, amma isaan jechuudha namni tokko siistama abbaaf ilmaa keessa darbanii jedhe isaan. Abbaaf ilma jechuun yeroo hedduu sireesidha. Riileeshin isaanii baay'ee sireesidha. Isin garuu keessan kun wallahi dhuguma dubbachuudhaaf ajaa'iba. Seenaa keessatti illee waan galmeeffamu kuni abbaaf ilmi mana barumsaa tokkotti elementarii irraa eegalanii yuunivarsiitii irratti haayi baqa. Madda Walaabuu nagee ati Arbaa Minch deema. Achitti gargaramuun kun hedduu nama ajaa'iba. Gaafa si galmeessuu dhaqanii fi galmaan sanii miirri keetii fi miirri maatii keetii abbaan isallee galmeessuu dhaqee ofiillee galmaahee dhufee wati jedhamee itti mammaatitti maatii warra mana jiranitti fi barsiisonni isaan galmeessan sun miira akkamii keessa akka jiran. no amma yeroo barannu sanitti yookaan yeroo inni galmeessanitti ani xiqqaadha hedduullee waan akkasitti yaadadhu hin qabu garuu after it is being a history eega seenaa ta'e booda wayita dhaabadhee ilaalu it is so amazing amma yeroo wayita san waliin deemnee waliin barannee yookiin mookillee wal goonee innillee rafinaan jedhee anillee ishii jedheeni inni nadalaa ka'ee qo'atee naaman so wantoonni sunniin yeroo jiran keessatti yeroo iskoola deemnu keessatti yeroo deebinu keessatti laayifii san keessa yeroo at the moment laayifii san keessa turetti noormaalima ture anaaf jecha then achi booda garuu wayita seenaan sun dabree most probably wayitaanii digirii eebbifamu waan waggaa sadaffaadha inni
wanna barate. No business management barate. Eebbifamee waggaa itti aanutti inni maastarsii jalqabe. Eegasi anillee wayita ani digirii kiyya ka jalqabaa fitu inni maastarsii fixee jira. Waggaa shanitti jecha. Waggaa shan injineeringiidhaan waggaa shan himte. Inni waggaa shanan san keessa digirii fi maastarsii illee fixee jira. Business administration dha kaisa. Madda Walaabaa Yuunivarsiitii irraa achumatti carraa kennanii fi fixe. So journey kana keessa wayita bahaa deemnu wayita miidiyaa irratti dhiyaataa deemu like it is something amazing. Wanti dhagahee tokko immoo siirrafi jedhanii fa'a akka qo'atan innillee isaan eeggatee fa'a qo'ataa caaluuf isaanillee isa caaluuf taatee akkasii sanniintu jira. Kuni waan abbaaf ilma jidduutti argamu miti. Seenaa keessatti illee dhageen beeku. Waan akkasii waan addaa wahiiti. Hariiroo isaaniitti iyyuu hiriyyaa ta'an. Baay'ee hedduu bareedaadhaan abbaa fi ilmi yeroo akkanatti waliin dhiyaataniitiin hiriyyaa ta'an hedduu nama gammachiisa. Akkuma duratti jedhe maatiin yeroo hedduu sireesii waan ta'eef keessan kun immoo hedduu ajaa'ibaa fi namoota hedduuf barnoota ta'a. Akka immoo osoo galmee seenaa nama dinqisiisan keessatti kan galmeeffamudha. Miidiyaalee hedduu irratti illee dhiyaatee ture. BBC'n riipoorti godhee ture. Addis Zaman gaazexaa irratti illee bahee ture. TVlee garagaraa irratti illee TVlee biyya keessaa garagaraa irratti illee akka waan atitti dinqa maal jedhanii galmee dinqisiisoo galmee dinqisiisoo ajaa'iba maal jedhanii akkasitti illee babbahee ture something like odd waan akkasii hedduu hin godhamu waan addaa wahiiti. So subhaan addaati maashaa. Jiddumaan Aga ammaatti namni riikardii kana cabse hin jiru. Jiruyyuu. Jiddumaan kuni akaadamiidha. Hariiroo ammasin abbaa kan kee wajjin akaadamii irratti waliin dabarsitanii mee gara jamaa deebisnee hoome. Wallaahi an amma ka barumsaa kanarra kana ajaa'ibu ammoo ka masjidaa kana. Inni abbaa masjidaati abbaan kiyya imaama khatiibaa ijoollee barsiisuu nama dalaguu irratti umrii isaa guutuu ka fixe diinii kana khaddamu irratti. At the same time instantaneously anillee isa waliin salaachisu ture. Ya, fakkeenyaaf inni shaayii salaachisee wayitaas deebi'u ani taraawii salaachisuuf akkana tol bira tarra. Anillee mihiraaba seenaa eegasi maayikii ol jedhee natti kennee inni duubaan dhaabata. So momentiileen sunniin it was so impressive for me. Khutbaallee godhuu ture like amma ka barumsaa kana caalaa I can feel him in the wannaa keessatti qajeelatti isa hubadha. Wannaa wayitaan khutbaa godhu maali fiilingii isaanii fiilingii ummii wayitaanii salaachisuu dhaabachuu hin dandeettu bakka akkanatti hollatti waytaan taraawee salaachisu maali wayitaan khutbaa godhu bakka jechuun injiraamii wannaan isaanii akaadaamii kanarra ka diinaa san irratti yaa ka diinii irratti yaa more bakka I remember the first day ka jalqaba sagantaan anaa fi abbaa kiyyaa TV irratti mul'atee guyyaa idaati. Hemi marti nu taa'ee ilaala sagantaa. Haati tiyya ala dhaabate. Akkasii gabbee inni ummii maal taatee jedheen hin bootte. Maa boottaa jedheen haati tiyya jimma. Abbaan kiyya baale. Ummii namni gosa isii hin beeku. Abbaa isii namni hin beeku. Haadha isii namni hin beeku. Ilmaan abbeerota isii maali isii namni hin beeku. Abbaa kiyyaa immoo hin beekamu. Abbaan kiyya dhaabatattillee guddaadha dheeraadha nama keessaa mul'ata. Wayita dubbatullee mana guutuu guutaa bakkeen inni jiru marti hin ho'aa. Dhaabatee dhiisii taa'ellee bareedaa. Imaamaa, aalimaa, aaqilaa yoo dubbate dubbiin isaa mi'aayaadha. Yoo kolfi isaa bareedaadha. Yoo cal'isni isaa sodaatamaadha. Nama heebaa qabu, nama zaata qabu. Jigna namaati, nama jajjaba. Ummiin ammoo miskiina, daciifa, nama qur'aanaati wannaadha. Ummiin dhaabattee bootti maa boottaa jedheen bakka ani amma kana booda yoo du'illee homaatii miti naan jette. Maaliif akkana jette rabbi umrii si haa dheeressu rabbi si haa jiraachisu maa akkana jette jennaani. Na sattartanii rabbi sinaa sattaruu naan jette. Na kabajjanii na ulfeessitanii rabbi sinaa ulfeessuu naan jette. Yaa Ramataan kiyya naan jette. Amma osoo isin kararra dhaabattanii dubartii ambaa kaanii kaan jala deemtanii kararra dhaabattanii sijaaraa xuuxxanii bakka hin taane dhaabattanii waan hin taane dalaydanii dhuydanii kararratti jiidanii akka hin taane taatanii abbaa keessan namni hin beeka naan jette. Gosa isaa namni hin beeka. Dalagaa isaa namni hin beeka. Warra isaallee namni hin beeka. Kiyya ammoo namni warra kiyya hin beeku. Silaa haati tiyya akka duutee qabrii ciiftullee sababa keessan silaa qabriin ciiftu osoo isin bakka badaa dhaabattanii.
isa hin beeknaa isiittii fi yookaan warra isiititti bahee akkanatti badde sila namni naan jedha na sattartani rabbi sana sattaruu naan jedhe. That was an amazing moment. Amma teessoo kanarra taa'ee isin waliin interview kan ani godhutti jiru natti tolee yookiin yeroo narraa hafee yookiin natti mijateetii miti. I have a lot of things to do. Ummiin ka amma ani godhu jiru kana hin gammaddi. Gammachuu ummiitiif bakka kana taa'utti jira. Wayitaan daawwaa godhu, wayitaan salaachisu, wayitaanii nama quraana qaraasisu yookaan wayitaanii waa wayii dalagu. Hayaanni kiyya guutuun still today quraanaan attachmentii qaba. Akkasitti wanni an akkasitti haa hidhamu ta'eef, wanni akkasitti hidhamee taa'eef sababa ummiiti. So at least let me make her happy with this. Kanaan xiqqishu isillee ta'u haa gammachiisuun jedhee akkasitti momentiin sun akkasitti taree waan keessa buusee jecha. Waan hedduu ulfaataadha. Jechuun seenaa gama hedduun irraa baran gama haadhaatiin gama abbaatiin haga har'aa Ramadaan Ustaaz Ramadaan da'waa keessatti akka inni hamilee godhatuuf sababni haadha ta'uu hima. Barumsa irratti akka inni cimuuf akka inni ol bahee mul'atuuf sababni abbaa ta'uu hima. Maatiin guutuun Ramadaaniin ta'ee nama guddaa ta'uuf ashaaraa qaban jechuudha. Barumsa gama maatiitiin irraa fudhannaa. Abbaa isaa irraa barumsa guddaa irraa fudhannaa akka maatiitti walumaa gala maatii Ustaaz Ramadaanii barumsa guddaa irraa fudhanna jechuudha. Maatii fakkeenya ta'uu danda'udha. Maatii fakkeenya ta'uu danda'u. Amma Ramadaan amma tokko miira keessa galee isa keessaa bahuuf illee jecha miira keessallee haa baanu biyyaas haa baanu. Gobbaallee baanee miira keessaa. Miira keessallee haa baanu biyyaas haa baanu. Yeroon kan kee amma kan dabarsaa jirtu biyya Turkiititti. Barumsaan moo dalaggaadhaan moo akkamiin garas deemuu dandeette? Imalli kan akka Turkii maal fakkaata? Tarii Ustaaz Ramadaanii yoo Turkiitti illee daawwaa godha afaan Turkiitiin. Isa keessa waan baay'ee gaafachuu deemna. Turkii yoo deemne waan baay'ee gaafannaani. Turkii faanis jechuudha. Turkii faanis. Waan baay'ee gaafachuu deemna. Mee imalli kee kan Turkii maal fakkaata ture? Asitti jalqaba digirii fi maastarsii asitti fixee deeme. Eegasii maastarsii eega fixee booda asitti dalagaa jalqabuu irra jennee carraa wahii gugguutee ture. Carroota gugguutaman saniin bahe asii. Barumsaa kanaan jecha. Barumsaan asii bahe. Barumsaan deemee barumsaan eegaa achi deemee booda namoota hedduun intelektuwaalii garagaraatiin bakka garagaraatiin wal argita. Barumsallee almost nafa keessa jira beekee wani tokko tokko barumsaa fi maaliin kunniin. Akkasitti barataa qixxeedhaan ammoo garanaan ammoo dalagaallee argu jalqabne. Biyyi Turkii kuni asinillee waa daddalagataa, asinillee barumsallee babbarataa distii lamaa sadii gochuu dandeetta yeroo takkatti. Barumsaanillee at the same time biizinesiidhaanillee jira. Daawwallee. Daawwallee itti jira. Even next to that tartiil websaayitii jedhamu tokko qabaa. Tartiiliinillee waan hedduu dalaguutti jira. Barumsaan baradha. Riisarchii dalagaa. Side degree tokko qaba. International Relation Kent University irra. Sanillee barachuutti jira. Dalagaallee dalagaa. Daldalarra jira. Next to that ijoollee qaraasisuu qaba. Madrasaa qaba. Achitti moo? Online irratti madrasaa qaba. Online irratti iskoola qaba. Iskoola qabu kana keessatti biyyoota garagaraatii walitti dhufan ijoolleen. Akkuma isin jedhe wanni jiruu keessatti wanni na gammachiisu. Dalagaa qarshii argachuu maali? Dildila irra baanu daawwaa kanaaf. Ani akka Ramadaanitti wanni Rabbiin na uumeef nama haa dalaguuf Rabbiin na uume. Wanni an qajeelatti danda'u nama dalaguudha. Nama wahii katti kuu godhanii amma Rasuul sallam Umar ibn Khattab dalaganii bara. Saabota dalagan. Nama ilmoo fi dhalee awwaalume Umar. Akkasii bara. Umarii san fuudhanii dalaganii حتى صار أعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إرنمني عدلي دلقو حاجة عمر تأو تكتي عمرين دلق النبي محمد. أني مينانك يا كان نماتتي يمكن أما كرمضانتي دلقانك يمكن وني ربي نخلق إذا جيت أنا نفيده حنا ما دلقو في دعوة عن اللي تيه دور تدور كرايس عن اللي تيه personalina مولين مقابلة قتشود عن اللي تيه وحالو ما جرجراتي نو هاتو ربي وني نخلق إفنا ما دلقو دا في جديات. وان تكو oso bakka wahii gahuudhaaf deemtu bakka gahuu deemtu san qofa irratti bashannana bakkee gahuuf deemtu san osoo hin gahin asumatti kuftee hafta. Dalagaan amma dalaguutti jirru kuni
qarshii argachuudhaaf malee hadafa dhumaati miti. Hadafni kabiraati. Saniif jecha online irratti jalqabne wannaa kana. Izzaddiin Kaamil hin beeytanii isa waliin websaayitii develop goone achirratti WhatsAppidhaan qaraasifna. Yeroo kiyya bal'aa narraa fudhachuu ture. Riisarchii dalagaa sa'aatii hafte ammoo taa'ee quraana qaraayise. Yeroo takka takka quraana qofa miti. Islamic study. Namni achitti qara'u kun almost German, England, Norway, Canada, America state garagaraa jecha. Engagementiin kiyya achirra ture. So yoo xiqqaate nama 50-60 oltu halkan takkatti qara'a. Nama 50-60 ol. Teessoo irra taa'ee akkatti minimum sa'aatii 18 ta'a. Yeroon sa'aatiin ani rafe kan yaadadhu qajeelatti sa'aatiin dheeraan sa'aatii 4 yookaan sa'aatii 3. Sa'aatii 4 keessa. Ustaaz Ramadaani miidiyaa gubbarra mul'achuu dhiise malee daawwan dhiisne jechuudha. Nusun argine malee. Yeah, for the last 3 and 4 years waggaa 3-4 dabran. Yoo xiqqaate gara nama 1,000 akkasii oltu na biratti qaree. Kana keessa ijoollee quraana hafazantu jira. Amma ijoolleen kun irra hedduminaan warra quraana qara'utu jira. Warra tajwiidaatu jira. Warra hifziitu jira. Warra ammoo jalarraa qaa'idatu nuuraaniyaa qara'utu jira. Warra ammoo islaamic study qara'utu jira. Kitaaba 40 an-Nawawi, Fadl al-Shujaa, 40 Riyad al-Salihin, Bukhari, Mukhtasar, warra nama tafsiira qara'utu jira. Namni afaan Oromootiin qara'u nama xiqqishu. Irra hedduun isaanii Riyad al-Salihin Oromoos afaan Ingiliffaatiin qaraa'isee geesse. Afaan Ingiliffaatiin. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying innama al-a'malu bin-niyyat, every deed is by intention. Akkasitti takka jecha. So Riyad al-Salihin akkasitti qaraa'isee ijoolleen hedduutu jira. So namoota hedduullee Rabbiin na waffaqee engage gochuu danda'e, qaraasisuu danda'e. San bira dabree ammoo satisfaction kiyya guddaan, gammachuun kiyya guddaan sababa ijoollee tana osoo quraana hin qara'in ooleen beeku. That's the biggest benefit. Waan ani guddaan ani waan kanarraa argadhe. Osoo ijoollee tana qaraasisuuf jecha yookaan quraana caqasee nama wahii quraana bakka inni khata'e wahii sirreessee akkanaa miti akkanatti sirreesse. Makharajni isaa akkanaa miti akkana sirreesse. Jedhee bakka san sirreesse yookiin nama hifdhi qara'u jiru tokko hifdhi isaa caqasee fi hayyee bakka dabartee kaboorii qophaa'e jedheeni yookaan nama wahii quraana qaraasisee ijoollee qofaa miti namni guddaalleen kana bira qara'utu jira. Ilmaan haadholiin ilmaanii abbootiin yeroo garagaraa jechuun namni beetee duniyaa kana keessa jiru kun cinqamaadha muddamaadha ka makiinaa keessa taa'ee sa'aatii boqonnaa isaa qara'utu jira namni akkasitti iskeejuul goonee kana hunda akkasitti deemsisuu dandeenye namoota hedduu ingees gochuu dandeenye. So benefitiin guddaan sanirraa argadhe osoo quraana hin qara'in even the last night amma halkan kalee galgala dabartee sana ijoollee qaraasisuu ture jecha. So daily life kiyya keessatti quraanni keessatti illee guddadhee keessallee jiraachuu jira. Still is part of my life. Addaan detach ta'uu hin dandeenye quraanarraa. Haga kalee galgalaatti illee tafaa'ulli isaallee alhamdulillahi rabbil aalamiin hayaatatti illee jirutti illee waan namarratti iyyuu basxaanutti godhee akkasitti itti fufee jira. Alhamdulillah. Namni hariiroo quraana wajjin qabu eessallee adeemu biyya kamiyyuu adeemu hawaala kamiin keessallee haa jiraatu rabbiin si tiksa. Waan bareedaadha nama biraatiif illee ekspiraansii guddaa ta'a. Mee gara Ramadaana keessa jirraaf illee waa'ee Ramadaanaatti haa deebinuti. Biyya jirtu biyya Tarkiidha. Aadaan isaanii keenyaan garagaraa. Akkaataan wanti baay'een isaanii keenyaan hedduu garagaraadha. Ramadaana achitti yeroo soomtu fakkeenyaaf Ramadaana yeroo jalqabaas ta'uu ni mala. Ka biyya kan keetiitii wajjin yeroo bira kompeer gootume maal mudannoo akkamii fa qabaattame? Wanni hedduun isaa almost walumitti dhiyaataadha. Garuu akka aadaatiitti fi haalli naannoo sanitti jiru garagara. Fakkeenyaaf nu Baaletti quraana juza tokko salaachifna. Khatmi jecha. Akkasii salaachifna. Majdatti lulluqannee bakkeen argamu dafnee salaannee ofirraa galuudhaaf jarjarraa. So gara majdaatti fi ka Turkii ammoo ani waggoota 3 yookiin 4 dabaran turkoota waliin soome. Waggaa kana qofa kaani turkoota waliin soome. Waliin soomaar dabaran. Waggoota 4 dabaran turkoota waliin soome. So turkoonni aadaa isaaniitti waan shaa'ira islaamaa ta'e kanaaf especially gara naannoo islaamistoota naannoo islaamummaatti dhiyeenya qabanii walii wayita jiraatu shaa'ira islaamaatiif ulfinna guddaa qaban.
Fakkeenyaaf Quraanaaf Quraan tasbira taa'ee tasbira teettee musiibaa guddaa qiyama bu'a. Handhuura kan kee kanaa ol taa'uu qabu Quraan jedha. Ulfinna kabajaa. Masjida wayita seenan amma bakkee ani itti jiraachuu ture san salaata fajrii illee itti salaatan suufa godhatanii salaatan. Bijaamaan kan salaannami. Suufa godhatanii tottolfatanii. Bira uffata subii ittiin salaannutu jira jechuudha. Uffata lafa gatamu jira. Yaa bakka amma maali akkan maal nu azabdanii jedheen. Amma bakka kaanii kun xaahiraa kan waan salaannee ofirraa gachiifne ammallee suufa godhannee ammallee ganaa gaddibnee baafannee ammallee ganaa rafnaa maa inni dhalannaa naan jedhu. Bir biziin yaani bashkaanimis geeldii zamaan naan jedhe yoo amma fakkeenyaaf namni itti gaafatamaan kenna wahii tokko yoo dhufee yookiin nama wahii waliin muqaabalaa qabaattee miitingii qabaattee nama jajjaba wahii nama bulchaa wahii waliin miitingii qabaattee bijaamaa kanaan dhayitaa naan jedhe fajirii fedhe maan taane tottolfattee haajaa kee itti mattee fakkeeffa bika an taquuma amaama مالك الملوك مالك السماوات والأرض رب العزة والجلال ربي ندور الأبتشو كديم وكمتو فيها التجلال سبحان الله سواء already تبني قول أنا ما والناس صلاة تطلفتشو في فيلتشو سواكتشو والقيتاني تطلفتني ربي ندور الأبتشو يا ده جدو يا ده جاري نمني وانا جاريك أبا يجون شاينينجي وكين وانا كي يبريدة وحالك يبريدة نما سنين لسا jadi bakka yaadu wahii yookiin bakka hajaa wahii irraa qabu bakka ulfinna qabuuf wahii tutolfatee dha namichi dha nama wayita dhaqu babbadeen dhaqu. Bijaamaan as biratti uffata osoo hin tahiin niyyaa. Bakka dhaqaa jiru san rabbiin dura dhaabbataa jira nama fuuldura iyyuu babbareedee dhaabadhaa. Rabbiin dura mudaran bareedee dhaabadhaadha. Shaayira akkasii qaban amma turkoonni mana irratti salaata irratti illee quraana irratti illee nama isaanii nama guddaa kabajuu irratti illee nama guddaa. Buyuumsoos jedhan namni jecha isaanii waan guguddaan kenna kun jedhan jecha isaanii san akka wannaatitti eeggatan. So Ramadaana illee ulfinna akkasii qabaniif ulfinna addaa wayii Ramadaana keessaa nama nyaachisuun namaaf wanna wati sirreessuun sagantaan godhanii akkasitti taraa kaddamnaa bakka ammoo irratti nyaannu kanneen tolchinaa maal jennaa achi booda achi baanee salaata salaannaa. Wanna takka qaban most probably let me mention that one PD jedhan takka qaban waan akka kee ambashaa kenna kan bunna kana ta'e ballaadha waan saniin dargan ramadaana san nyaataniina salfiin firin bakka daabboo fi maal itti gurguran kana dura jiru sa'aatii lulluuqiin fatarri gahu dhiyaatetti salfii dheeraa tokko jira waan san fudhachuuf jecha so momentiilee akkasiitu jira ammoo gara taraawihaatii fi maaliidhaan egaa namni achi wannaan illee jira bakkeen khatmiidhaan itti salaachisan illee jira bakkeen ammoo gabaabsaniituma itti salaachisan illee jira garuu hagattii gabaabatti salaatusan suuta qixxeedhaan taa'aa ka'aa akkasitti almost extend godhanii haga halkan qixxee wayita gahu hedu salaani dhumatee namni manatti ofirraa gala. Suuta salaatanii raa godhanii suuta salaatanii irra hedduun masjida Aayaa Soofiyaa dabalatee masjida Muhammad al-Faatih illee dabalatee masjidoota hedduutti suuraa gaggabaabaan salaachisan yookiin ammoo aayama takka quraana irraa fudhanii aayama takka suuraa gaggabaabaa qaqqaraanii akkasii salaachisan. Jara biratti jarri madhabni isaanii Abu Hanifa madhab Abu Hanifa Hanafiidha. Wanna taraawiha rakaa 23 salaatan. Yookiin kana asitti rakaa 11 illee salaannaa 23 illee salaannaa. 23 sharpii salaatan. Hanafiyyummarraa xiqqeeshu akkana illee siikuun barbaadan. So achitti illee khatmiidhaan yeroo takka lama salaachisee jira. Kan ka gabaabaa isaan ittiin wanna jedhan saniin illee salaachisee jira. Hedduu bareeda. Wanni achitti aadaan biraa tan argina takka ammoo Ramadaana keessa warra musaharaati jedhamutu jira. Halkan wayita suhurri dhiyaate namni akka ka'ee suhura dalagatu. Safaraan gandaan namni ramadamee. Alaarmi jechuudha. Keessa deemanii dibbeedhaan. Saharuu sadi dibbeedhaan jechuudha. Namni keenyaa taa dalagatuufi haa ifatanii. Dibbeedhaan keessa deemanii so akkasitti nashaaxa bareeda jira bakka Ramadaana keessa. Namni alaarmiidhaanis ka'uu danda'a amma teekinooloojiin warroonni nama kakaasan nama dammeessan hedduu jira. Garuu dibaabii wanni Ramadaanaa wahii mul'isuudhaaf haala Ramadaanaa wahii mul'isuudhaaf na fakkaata. Yaa haala Ramadaanaa illee mul'isuudhaaf ammallee taqaaliida aadaa isaanii irraa waan shari'aa hin khallafiniin aadaa isaanii irraa maqan. Amma suni aadaa zamana eenyu jirtu zamana Usmaaniyyootaa jirtu. Aadaa isaanii ka duraanillee waan islaamummaadhaan waliin khilaafin hin dhiisan.
itti fufsiisanii waan ofii qabatan waan isaaniitiin uummata sabboonaadha. Waan isaaniitiin uummata boonu sabboonummaan isaanii ammoo dubbatti isaanii hin hambifne wantoota hedduu dalagan. Meeshaa waraanaa mataa isaanii dalaguu super power haga ta'uutitti ol deemutti jiranii irra gaariin sibiilaa achi dalagamaa irra gaariin huccuu achi bayaa minxaafiin achi plastic surgery'n garagaraa rifeensa dhaabuu haa ta'u waan garagaraa achi taariikha hedduu qabanii submersible pump ka lafa keessa seenee bishaan waraabu magaalaa guutuudha akka raabsu akka Itoophiyaa akka addunyaatti tokkoffaan achi lamaffaan Jarmaniidha. So yeroo dhihoo ammoo makiinaa weellee nu badhaastanii turtan. Yaa tog alatti export gochuun jalqabne konkolaataa san. Turkii keessa qofatti gurgurama. Turkii keessatti duniyaa qabatu. Waan gaariidha. So sabboonummaan isaanii duuti isaanii naaf hin bifne aadaa isaanii qabatanii Ramadaan isaanii haala saniin bareedaadha. Ramadaan urgaawaadha. Inni waliin haa rahmata walii godha. Ramadaan bareedaadha gisirti. ما شاء الله انتو حاصلين رمضان صدر رمضان وجي اسلام باي حاصلين سبب ساعات من دانجي سي امو سغنتان كي نغار بوله بيتري وجرا سغنتان كي نتوكم مو ان كاس بربرتا كجرا ان فودا ساتي انجليزي ان فودا ساس ان غورم ساس ان يري ساس غافي ما صدر رمضان ان شاء الله ميم ان فودا سا تكو دبيزون لي نموذج بوجيته تلتي وانا سرير التيس مس دين فودا كيتاني ما تقدر ولا فودا كاني لما في حواسي تكليت بوجي ساده يا أكا فولاتي جيني نما كنا كيستي في أكا لهدون نمني كنا بيكو إيجيسا يمكن أمو يا يقولوا اختلاطا يا بوجينو تيا كماني سيربو وناقولوا أن سموه كيس ما تجرا غاير جيشون لايفي جلك وهي هاروي جلك بوجرتا جرو هاروي جلك بكون أجنا تفاؤل هيدور رافيتا بروان برودكت هيدور رافيتا إجمان غاري رافيتا كراني رافيتا بل إن رزقي رافيتا واحد تسكباني جراجو رافيتا كأنا مرة نماكن ربي وان كان مرة نماكن ويا جلك با غاير كنتي يمكن أمو كامباني كانت سينتو ربين أشتي تسينا ربين مفتش كبي وليسو يا رجيتون أتي وان غاري راهم يلتا ميوان كرسا بودر إلمان غاري فامالي كا غاري فا راهم يلتا ربين أشتي يرافقنا ويتنايتي نما سيربيسيفتي كون خاني ونا جدي كون خان جدي هميني هدون كيستي دلغمتي أكستي لايفي كي جلقبدي يجسي برودكت ترابرو كاكمي so tafaa'ula toluuf jecha maal goone amallee jechuun akkuma reeffa isin jedhe dalaga kiyya nama dalaguudha. So wanni kun dabrutti jiranti eegonni kun dabraa jiraate waan seenaa qabu wayii haadariif hin jennee mari'anne. Saayiban waliin mari'annee Dr. Samaarillee birturee Yaalii Faalee birturee Abdurrahmaan Meetti Abdulgariif Faalee birturanii dubarraan ammoo Ustaaz Badirillee birturee mariisisuudhaan akkana yoo guutan akkana godhaa akkana akkan taane amma yeroo hira garamitti qajeelatti harkifamaa ture. Almost gara sagantaa wayii jechuun waan aan hojjedhe. Yeenan program hiraachuu መጨረሻ ላይ ርኩዝ እንዳታደርጉት ጅሌ ኦፍተሪ አኺራን በቃ ወናዊ ሰገንታ ዳዊ ጎደኒ አካከስ ዲዮናን ጎኒ ጭለተው ንሳ ቤከሙ ቀባ ለዛ ይሳን ለዛ ጭላቄ ሳፉሪና ጅሌ ሶ ጭለ ሰነረት ዋን ባይ ሪፍሌክት ጎቹ ቢያ ኢስላሙ ማከነለ አዳ ከነለ ጪኒለ ኦሶ ረቢኒለ አሲን ጭለ በሪዳለ ተዋከለንዶ ቁርአናን ወለም ተመጋፈሰ أبيران كي القرآن قرأني أبان كي قرأي أني القرآن قرأي يسي هيريون كي كانوا بيرجعن أستاذ حمزة فعلي إنه إمران اللي حمزة اللي نموني هيريون كي اللي خسر اللي القرآن أنغوني الشدة الإسلام ما كينغوني إيرافي برتين اللي وصولتين ما كمين اختلاط اللي وصول أممين علماء اللي كيستي أرقامي دلدل اللي كيستي أرقامي حالة غرغرا غوني أما اللي تقوم مع الإسلام ما اللي أغسي سودا لم تيلي وانتي كاسبرت ميزي أفرق ما ممكن جال أفرق ما غير رابطي فرق تكو تجري تكو براغي تكو أمار تكو رومو لن يجمعنا إلا شيء واحد وهو لا إله إلا الله محمد قضية دعوة كانت
nama dalagu kanatu walitti nu fide haga ila bakka saniititti wal bira dhaabachuudhaafi walii ta'u santu bakka san geesse. Namni tokko tokkoon caala. Waan meeseejii hedduu dabarsuuf yaadne aadaa keenyallee hin ganne aadaa keenyallee bareedaa aadaa keenyallee ulee keenyallee qabannee waan aadaa keenya siinqee keenyallee maalii keenyallee buraatoo fi marqi keenyallee aanan keenyallee ka jamaa kaanillee qoccoo fi wannaa isaaniillee maraa akkasii goonee wal dandeessifnee haala bareedaadhaan rifleekti gochuu yaadne I think sanirrattillee meeseejii guddaa dabarsinee Innu daawwan karaa hedduudhaan godhama. Daawwan kaafanii godhamu yookaan muka isteejiirra godhamu qofa osoo hin ta'in gochaawwan san godhanii agarsiisanii akkasitti daawwa godhanii sadarmuudhaanii gaafa fuula isaa gaafa cidha isaa illee daawwa godhaa ture. Amma booda asiin dura maal jenne seensaratti nama badeeru tokko qabnee dhufneerraa daawwattoota keenya namni badeeru kun amma booda deebi'ee jira keessattuu immoo karaa toora miidiyaan kanaan. Sagantaalee ramadaana darban irratti hedduullee akkuma argaa jirtan kana gara fuulduraalee sagantaalee hedduu miidiyaa kana wajjin hojjechuudhaaf ramadaan biyya alaa jiraatullee ni deddeebi'a garuu nuti yeroon isaa hin ooluyyuu amma booda ramadaan miidiyaa gubbaarra jira. Durallee dhokateetuma miidiyaa gubbaarra jira malee inuma jira amma garuu ifaan ifatti fuula TVdhaan yookaan fuula YouTube garaagaraatiin isin bira gahuudhaaf amma waan hunda mijeeffatee bultiilee ijaarratee jira waan ta'eef tarkaanfii lammaffaallee gara fuulduraa deemee jira waan ta'eef akkuma qara naafii seensa kee irratti jette utaaluudhaaf gara duubaa deemaa tureemi duuba deemeetiin utaalee bakka hedduu ga'ee jira kanaaf ramadaan amma booda sooshaal miidiyaa karaa kamiinuu inshaallah akka dhufu waadaadhaa mire inshaallah kanaaf nu kabajjee istuudii keenyatti argamu kan keetiif hedduu galatoomii deddeebinee illee wal agarra inshaallah. Daawwattoota keenya sagantaan keenya kan keessummaa simboo torbee kana fakkaatu ture sagantaaleen keenya hafan itti fufanii turtii gaarii isiniin jenna.